بلتيتي والفونة الديانة دلتيمي وان دلتيس ربي شفان قوني قدو تيمري ورر تدرو مجان نجرا مجان جرا جراتي ما فتوري ديبودا فلاوران أما فتوري ديبودا فمان ترى سكنتان كينيا أشي فقاتي جرا أشي تركان فتي جرا جريني غني غافة سنتا فتير أكنا متوقتي يوركتي راكو بلوم مالا rakkina keessi warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota hordoftoota kan jirtu baga jiraatanii isin jaa dubbiin dubbuma gubbaanii rabbi nagaa haa godhu bara nagaa wooma ajaa'ibaati mee rabbi haa tolchu takkallee ni gaa anis gaa kunoo amma wooma ajaa'ibaan na qunname anu gaa rabbi khayrii haa godhu ilmaan jaa maaliif yoo jettan gaa waan ani firraa hin takka dhufe ani bakka kanattis shakkiidhaan qaba shakkii san gaa mirkaneessuudhaafis isiidha kaniin gaafadhu maaliif wanni takka dhugaadha biyya san ture hanga tokko biyya san tureetiin jira hanga ilmi namaa karaa nama keessa bahu turu tokko turee dhugaadha achitti bultii ijaarrachuuf kanaaf yaalii godhee hanga tokko waa hanga ji'a sadii fi kana waaniin ture nama waliin ni jira garuu ammoo isii amanuu dadhabbiidha waan ta'eef isiin gaa bakka san sun yoo qulqulleessite ani kunis ammaan tana haadha manaatiin qaba ijoolleedhaan qaba erga yoo waan kana waaniin gaafadhu kana jechuudha mirkaneessite booda karaan fala ittiin kaa'uu fi ittiin deemu godhuudhaaf tattaaffiin tun tijjumaa jechuudha. Garuu ammoo isiidhaan shakke waan ta'eef isinis hanga dhuma nu faana turaa nu hordofaa mee waliin laallaa jechuu barbaadeeti. Maaliif ani kuni barana akkuma isin na beektan dhimma keessa turre ni agartanii quba qabdan jeetii yaada. Ammas gaa tun asii waan hin taane fudhattee gudufte anis mataa kiyyaafis yaaduun qaba bultii kiyyaafis yaaduun qaba jechuu barbaadeeti. Asumaanuu du'aayi naa godhaadhaa isinilleen warri natti aartanilleen dhiifama isin rabbi jechee isinii godhee soomana rabbii dhufu jira dhiifama isinii godhee dhiifama naa godhaan isin jechuu barbaade namni tokko bakka irraa dhawamte wallaalii jette Oromoon akkaan akkas hin taane akkaan isinirraa illee waan dhawame ta'e dhiifama naa godhaa obboleeyyan kiyya qaqqaalii har'aas wooma ajaa'ibaa dhufee mana na jira osoo wanni kun mana na gadi hin dhayine jechuu asumaan dhiifama isin gaafachuu barbaade waan tanallee rabbiin khayrii narraa baasu rabbi khayrii haa godhu asumaanuu mee isinilleen akka jirtanitti obboleeyyan kiyya du'aayi naa godhaa dhiifama waliin jechuu barbaadeeti. Beektaa oguun haalaan aare dubbachuullee hin danda'u na qaqqabama afaan kanaa wal na dhaaba maaliif waan kana akkaan itti firraa baasuun qabu jechuu barbaadeeti. Amma isiin siin beekaa abbaa mana kiyyaati jette dhugaa keeti ayyee abbaa manaa ta'uudhaaf waan takka takka mirkaneessuun barbaachisaadha jechuudha. Fuulli isiitis naaree ani egaan achi deeme salkan dukkanaan Somaaliyaa keessaa deeme yeroo sanitti yeroo achittillee wal dhabdiin namni wal fixu waan ta'eef wal cafaqqiinis ni jirti wal ajjeesuunis nama keenyaas ajjeesanii fi kanaa jira halkan gurraachaan deeme jechuudha keessaa. Si abu Kamaal. Agaara. Saniifuu ammaan tana mucaa kanaa isa fidee dhufeetti aboo teessoo walitti dhuftan. Biyyoon gaa akkasitti amma kana hin jette ani Somaaliyaa keessatti kanatti baamana guyyaa tokko kana wajjin turreeti akkuma teetta kana dubbiin tun dhugaadhaa qabatamaadhaa jeetiin fudhadhammaan haasawatti na haasawite kanarraa waan isin jalqaban irratti himtee na dhageessiftee akkaan haasawaa isiirraa fudhisanitti dubbiin isiirraa dhageessunii fi dubbiin amma ati haasawitee awwala irratti an dubbiin nuti yaa miti jettee fudhachuu diddee gara boodaa deebitee nu amante kanaan isiin tun haadha mana keetii fi jeetiin amanaan akkasitti gaamma mucaa tokkoon qabaa fi innillee akkana biyya Yaman jira akkasitti khalaas mucaan kiyya amma biyya jira amma sadiif adda baanee ture akkasitti amma khalaas Abu Kamaal bira nu geessii raqama isaallee akkasitti namarraa hin harkadheetti akkasuma fuutee araan kan akkasitti isii qabee akkasitti karaa isaa dhufnee jalqaba irratti harkachuun turre ammaan kan akkasitti gara keessan dhufnee jechuu barbaadeetti. Galatoom. Muka dhuftan galatoom. Beektaa inni kun immoo karaa tokkoon qaama seeraati malee manguddoodhaa miti. Amma inni karaa qaama seeraatiin dhuftaniifis hin jiru. Namni tokko waan takka oguu arge yookaan kan nama dhiyaatu yookaan ammoo ollarra nama tokkoo filama yaamee nama waliin marii ni godha. Akkanumatti oguu dubbii agartan fuutaniitu karaa qaama seeraa. Eessaa beekan egaa? Eessaa beekan bakka jirtu eessaa beekan lakkoofsa kennanii namni kenneefi dhufan hagalatooman dhufan. Ani kuni. Dhaga'i kana dhaga'i. Dhufanii. Hogga dhufanii jedhan immoo nama akkana tola jedhan hayyee mee tolaan tokko ni jira. Waa nin bilbileen hin yaama je'e hayyee egaa
وقالوا فريجينو أكنا جتة مليون متة سيامين رفته وقال رفت تولان كون أكما كم جري قافد هي تولان كون الله ديرا فدينا سين كبو جت كوما سين نامت أيه وقال سين بالبلة ناسو مليون نلاقيس واي إيسا يتساقلي مساعد تساقلي مهيتين سيبرتي جيسي أيه إيه نمني كون دوادو تشاكي جيبا همامو الحمد لله رب العالمين أنا مليون والله ربي بدين ربي نجلو سياتلجو تقول الله براتاي هنا أرجع خلاص أسرع بعتيو خلاص نها براتسي يرمون نمر هيه ما عندك ربي تمناني بشان جرا دلماتي ينفتني إيه نغرو دبرتو فماتي alatti yoo gafte biddeenni siin bahu alatti yoo gafte biddeenni siin bahu bultii kee diigama ati duraanuyyuu boo an barammoo ni naarsu ni beektaa ati amma itti gafuullee dhugaadha hawwani naarsu akka duraan itti deddeemnes ni beektii misiin tun ayye maaliif mormamaan maaliif mormamaan akkasii miti akka duraan itti deddeemne ni beektii mi hayyee ka maaliif an amma takkaa lama jee asirratti haasa'uun barbaadu maaliif wanni waggansi gaafadhu kana maaliif wayna beetti maaltu kana si jechisiisa ishee hayyee ka wanni kana ni jechisiise akka itti deddeemnee jira namni kun akka nama waa malee walitti hin dhufu maaliif namni anama tanaa lama jee asirratti waan hin dubbadde maaliif waan wanni kun waan nama ibsanii migaa wal dhabdee akkanarra wal dhabne akkasii jechuun hedduu ulfaata amma ani sii tana wanni hin beeku hin beeyne naan gallee nama biraati jechuu yaadeef akka itti deddeemne ni beeyti isin ni beeyti jechuudha anis ni beeka wal dhabdee jaarsaa fi jaartii isaanuma lamaan ni beeka malee namni jidduu jiru beekadhu beekuu hin danda'u. Hin danda'u san. Bakka nuti birra wal qabnee fi bakka itti addabaanii dhufe san sintalachantu beeka. Lamaan ni beeka yoo nuti bakka san namaa ibsine malee namni dubbii keenya abbaan fadhe taa'ee haasee fixee galuu danda'u maaliif yoo jette nuti gaa bakka irra wal qabnee qabnaami isin bakka san hin beeytani haasuma haasee kajiba isinitti himna haasuma mataa isin wareeruu bunaa fi shaayii isin kannan dhuydanii mataan bulu isin jechuudha maaliif nutu adii ni matin isin amma sanni beeyti ammas waan na barbaadduuf hin qabdu maaliif yoo jette ani gam tokkoon amma nama ibdandee iftee haadha manaa uummate jireenya haaree eegalee bultii jaarratee gad dhaabbatee jiraachuu jira jechuudha ammas kana biraan achi dabri ammas isiidhaan fuudhee ammas haadha manaati jee bakka qabsiisaa yookaan bakka hannee fi ilaala nammoo onneen tiidufamtee jirti. Isiidhaaf onnee hannee bakka takka haayaa yoon jee hanqaan amma liblib jiru kana akhira dhaamuudhaa jechuudha. Ammas tana biraan dabre ta'ee nama fuudhe tun ijoolleen isaanii akka jirtutti as jirti gam tokkoon. Waan akkanaa dhufee dhageenyaan beekadhu hanqa dhiyoo tanaa ishii kadhatanii tana jala hanqa shororkarra irra kana asii galii inni mee haa balbala kana boo waan jan takka lafa haatan. Ati kootu jan itti galuu diddee jechuudha obboleeyyiin isaanii hundi harka darbitee na bira jirti. Maashaallah. Gaafaan silaa shororkaarra jiru sanuu jechuudha. Amma intala tana waan akkanaatu irra dhufee guyyee ta'ishiin gaafa harka isaan darbitee diddee san ni hafti. Akkasi shummoon tiyya bishaan fittee jechuudha. Shummoo tiyya bishaan bilchaatti beektaa. Akkasitti naa akhiraadhaan ammaan tanaan isii wanni dhaamuuf akka nama tokkotti jechuudha akka obbolummaa waliin qabnutti akka nama si bira dhufee nama dubbii dubbatetti. Dubbiin kun asiillee boon qabu haati manaallee dhagahuun qabdu waan akkanaatiin dhuftee miti tarraa duraa mucaan ni jira. Mucaan ni jira mucaa jiraachuu duraati naafate walitti deebi'uudhaaf alaabaran. Amma naafate walitti deebi'uudhaaf ammaan tana sagantaan keenya achi fagaatee jira achi tarkaanfatee jira jireenyi keenya gaafa san deeme gaafa sani ati ammaan tana amma mucaan jira moo hin jiru. Ati mucaa maa gaafattare. Mucaan ni jiraami. Fadhaa jiraatu. Mucaa wal nu dhageessuu dandeessaa? Mucaa wal nu dhageessuu dandeessaa? Nama dura ana kaatu jirta maal mucaa beektaa mucaa gaafattare. Laa mucaa dura gaafachuunis dirqama waan hin jeefiin qaba. Suuraa mucaa qabdaa amma harkaa? Qabaaddeewa. Laalumaa fi waa hundaaf mirkaneeffachuu feenis. Suuraa mucaan ilaalta rakkoon qaba. Ayyee suuraa mucaan ilaala jee amma akka nama tokkotti wanni dhaammadhu. Mucaan haa taa'u. Mucaan niin fudha. Mucaan niin fudha. Anis maatiidhaan qaba. Haadha abbaa kiyyaaniin tarkaanfisiisa. Maaliif waan hin lubbuun achi hin jirreef asiin jiraami. Mucaa achi niin geessa. Haadha abbaa kiyya bira. Ammoo isin jechuudha. Yoo amma jireenya ati jiraattu kanaan si dhabamsiisuu deemaa
takka durusan irra jechuudha. Hangaaf meeqa achittis waan hin mudadhinaa beekamaa waa hedduun haasa'uu hin jee. Saniifuu amma bultii amma akka obboleettii takkatti waan hin siidhamu beektaa. Ati obboleettiiti wal fuune adda yaane. Dhaltee mi waan dhaltees. Rabbi shafaan goone guddottee miree. Warra irteettee miree ilmoo naa kanne. Ilmoo achi warra naa tarkaabsiisi. Ammoo ati mataa feetiir akka nama tokkotti yoo rakkatte rakkoo obbolummaadhaa rakkina keessiin baasa. Ammoo gama jaalalaatiin walitti dachaanee mi'a jaalalaa wajji dabarsinaa maarreedhaa minaamini wanni kanaa sammuu keessa dhufe jechuudha. Ani fi fuuraa keessaan jira amma. Saniifuu atis carraa kee rabbi see haa banu. Atis carraa kee rabbi see haa banuu siin jira. Niin jedhama abbo. Carraa kee rabbi see haa banu atis jireenya haaree eegalee an jireenya haaree eegaleetiin jira. Saniifuu kun taa kun. Nabbochillee keessaan nan qabin. Wanni kana jaamu jiru gaariidha. Mucaa kanaas Of murtee fatalaan ibar. Bari Mucaan barkaba qabasee itti guddiftee ta'e hanga bakka. mucaa kana waliin qabamaan amma dhageessaati. Oh isaan baaseeraa tokko bar ta'aniitti itti himaadhaan bar gorsa kennaaranii fi bar. An fuudhee wanni bowwaasi buusii wallaallee bari bakka manguddummaatti taa'ee isin ilaalaa tanan gamati yaani immoo fuudhee isin dabarsuu si wallaallee bar na beeki malee ka'ana jedhe rabbiin malee hin jiru. Mee yaani nama yaani inni kennu kun yaada akkamiiti mee yaadumti gurrumaa oguma dhageessu iyyuu bar nyaatuma yoo si lallee beela araatti si cufaa bar. amma fakkeenyaaf ka mucaa kana walumaan qabanii amma inni fakkeenyaaf isin tun haadha mana isaati. Kana waan ta'eefuu amma jireenya bareedaa isaan jira jireenya duraan irraa dabarsan irraa amma akka biraan jireenya jira amma dafana deebisu deemtanii wanni jaamu kunis Kana kana dugda baasaa keessa kutuudha boo kana maal haasoftani boo kana boo kun dafa onni taa'isee jira barafa balleessee jira boo kutu kun boo. Eeganni kana didee khalaas gaa akkuma seeraa sanitti kennaa'u gaa amma firraanuu. Bara amma kinje bakka seeraan geessinaadha. Isiin tun akkuma obboleettii qabutti naaf obboleettii jeebar. Ammaan tan hayyaa isiin hin galchachii yoon hara manaa tarkaanfadde. Hayyee jireenya kiyya kanaaf isin maal yaaddan? Ani kun bultiin qaba ilmoon qaba bultii lama danda'a. Tanaa warqaafaan Ji'a Ramadaanaa dhufaaraa yaadamaa ji'a Ramadaanaa. Kanarraa immoo waan hin dalagadhurra akka obboleettii nama Oromummaa nama gargaarutti isa obbolummaan hin gargaaraan jee. Ammoo kasanii achi Wayina gargaara jettee kadhattee isinis jireenya isii haaree haa eegaltu. Mee qoy boleettii tiyya gortu kun boleettii hin jedhe dumaa tiyya ati isanii feetaman feetu ha Wayin gargaarsa kadhachuu isa dhufe. isuma ati ilmoon hin fudhaa namni sanduuqa ofii gatee ayyee sanduuqa ofii gatee ilmoon hin fudha qodaa gatee namni meeshaa gatee ilmoo barbaada hatta ilmoo sana dhiisiyyuu yoo isiin jiraatte ilmoo isiin jiraachuu Isin jiraannaan ilmoo isin dhufu. eega maal jechuudha kun Kun waan hin taane ilaalcha karaa biraan nama gaddisiisu waan ta'eef amma yoo isaa taate bakka godheefi jechuudha. Jaartii tanaaf isanis isaa bulchu waan ta'eef dhalaan isaa inni jechuu waan ta'eef amma eega inni nu shawwaduudhaaf deemaa akkasitti gaa namni ilaalee isiidhaas bakka itti turu qaba. Haadha mataa waan taateef. Yoo tana didi akka seeraatti fixee siin jaawwa. fayyaanaa ta'e kanuma kana kanuma Amma akkasiin godhoon jee beekadhu namni dhalaa takka bulchu nama araddaa 15 bulchu beekadhu. maa soddoban ta'e Dhalaa lama yoo ta'e nama araddaa 30 bulchu. Namni tokko hayyee guyyaa tokkotti araddaa 30 bulchuu danda'a. Hin danda'u. Duuba waan humna kiyyaa walii kana maan irra dhiibdan isinis akka nama tokko dubbattanii akka nama obboleettii qabutti akka nama tokko furmaata godhutti Hin danda'u waan ta'eef. hayyee amma isii tana fuudheen hin galchaa. Booda rakkoo guddoo uumamtu eenyu fudhata. silamaatti seen Jalqaba irratti ka jalqabaadhis haasaa kee dammaan qabee sirrallee hin beeku waan kana muka akkuma koreeniyyi akkatti bu'u abbaan beeka jedhan hayyee sila soomaleen kun akka nama mana ofii keessaa ka'ee sagaraa dhaqee akka afaan arabaatti hammaama dhaqee deebi'uuti dhageessa wayi fagoo miti jechuudha ni beeka bultii ofii ni beeka
ما أكملت تبلتي جارتشو ما جارت إنجيلون دندتي كبا في جارتك of دندا في جارتك وما يزيد عارف بالبلاد هم بالبلو تكنا بالبلو جت هي قبلتي سمنا ساديسي قبل بلتي أو في دران ديجيتي إسي كان رتي دول جرينا سي كان عفنة كه بلتي كان إجارته سبحان الله ربيني يفهمني ربي كن أكنو بدي همنو أتورا ربي نتنودوك أككر أنو بدي همنو كان ندوك أوله سلا ده جرينا كن ينجر نتو ربي كان ناتودد ونتلو جنو فينجر أوله أتورو كرا سارة ديمن كرا شيري عرا ديمن جنة وقسما بالله ربي وان فدنا كنا نفقوتا أما بلتي سمنا يوريزي ما كان خيري فد يسمنا ندرو أدي كما يوريزي ما أمو كربي سمنا كيس أم جريني تيجي بدين كذا دمو سيران دمو دمو أكا ada orang mati mangguduman demu ما يلاش سكون نورات انت بتيجي بو ندي فتا أنا وانتي ندي فتا هي دندو ندي فتا إسينو هي جارتي كنا نفلا جت هيك إسان ندي إسين سفيته دبيني أكا قام سيراتي تبيكون إنابا تبي فقط فلت أما ماني وانا ربي وانا تنجرو انا ما في جاري أبيكي أما أتس ماني اتهادي ميو أتي ميو بريتي تيجي كنا كراس أمس برير تيجي أيو سنجان همزة سنجاني برنو تقدا كلاس إرجع تمام كده سين أما يسين إرجع باتما لما ما تكلم أدرسين وادلقا منسين ما تي دلقا تكسنتي بيجا ورشان الترابات يعني نكستي أنا فانسا أنا إيه لم نلبو بقولون فانسا راوشو أكستي مفتاحه كلاسي أما كيغونو إن شاء الله تعالى إنينس تيادي أتس ربنا يالسني تيادي ديبي ربنا سيقدم بين كجت أتي دبينا سيقبون تاوتن أجيفر دبينا سيقبونا أجيفر ستة كامي تنجرا أجيفر قا أما متاكي يقف أما تنا دبي أسمن ناقب دنيتي أكاسيت هاري أمر يقرب تجالا ما تمري وان برباجي سانغان ندو تنين كان أمو غما خانين أكاسيت وبلما والبراكم نجيشو ولد أمن هواي دوران هذا لقوا جرت جيجاد إرد الدبي كنتانه إسينيس صبري دانتاو صبريني أنا مو تناقشتي ما دبين تناسي باتي مني دقينيان جريني خجين جروي جدول لما أنت نادى بما يقول أنت كيف تلعب تاني فتى أجيفر دبو ما وانا تكون الرابع سكي كنا دبي كنا أجي سمتي أجي بوجي حد ماني ويدا تقول لي خلاص أما بالله من التندريش لا هذه سنين أنا ولمتي سنين ركو 3 4 سدي 5 أفر جماعة شن guyyaa shanan kana keessa dhaggeeffadhu jumaa waan irraan geenya guyyaa arfan kana keessa kireessitu mana kireessiif feetu mana tokkotti waliin galu waan ta'e jaazi ta'e hidhatti kottu. Otuu raamadaaniin qabamin dubbiin kun dhumu mushaakilaa kanaan booda mushaakilaa tokko nam tokkorraa dhageenyaa mushaakilaan hin jiru otuu raamadaaniin hin qabamin dubbii kana raamadaanidha guyyaa meeqatti galee ni beektati isaan asitti dubbiin kun dhume karaa khayrii ji'a khayrii kan isin daawwatu khayrii keessan isin dhageeffachuu malee waa'ee balaa tokko dhagahu inshaallah kanumaan raawwatu guyyaa arfan kana keessa jaayiza ta'ii waan ta'e itti yaadiyaan kana ta'e hin jedhu natti kottu ammasitti immoo obboleettiin kan keenya nu bira jirti kalaas waan feene ni goonaaf ammasitti nin godhaaf waan fedhe waan gamatiyyaa nin godhaaf rabbirraan argadhaan ammas tanaan boltana gargaarte dhiifatte gargaarin jedhu gargaarte sirraa fechuu namni jedhu kana hunda danda'e hin godhuuti amma kana dhaqii waan ta'e qopheeffadhu
Wanta ijaazatu ila. Nagaa wal bira dhiibne amma Nagaa wal biratti dhiisuun kan keenya dubbii sana fixii wanta ijaazatu dhugaa